Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u hordoftootni fi dhaggeeffattootni Egeree Miidiyaa guyyaa irraa kana magaalaa Kansas City jedhamu Missouri keessa jirra. Missouri keessatti sagantaa konfiraansii addaatu qophaa'ee jira. Namoota adda addaa affeeramanii jiru. Isaan keessaa namoota tokko tokkoon gaaffii gaggabaabduu gaggaafadha. Isaan egaa yaada isaanii bartu faarfattoota hojjetaa wangeelaati luboota namoota waldoota geggeessanii waldaa kanaati isaan ijoollee isin barsiisa galatooma. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u maatiin Egeree Miidiyaa hordoftoonni isaanii guyyaa har'aa waldaa warra wangeelaa Oromoo Minisootaarraa faarfattoota dhufan waliin akkasuma ani Edmonton Kaanaadaarraa yeroo gaarii waliin dabarsaa yeroo namatti tol dabarsaa jirra. Waldaa warra wangeelaa Missouri Lutheran afaan Oromoo jirra. Bakka jirtan hundumaatti nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u baay'ee yeroo bareedaa dabarsaa jirra gammadaa jirra. Uleessa keenyas baay'ee galateeffannaa ulfaadha. Nagaan Waaqayyoo ni jiraataan hunda keessaniif haa ta'u akkam jirtu maatii miidiyaa Egeree akkam jirtu nagaa keessanii ani maqaan koo Warraaqaa Foggii jedhama akka biyya kanaatti. Portland Oregon irraan dhufe as tajaajilaan biyya kana dhufe waldaa warra wangeelaa Lutheran Church of Kansas Missouri as jirra. Yeroo gaarii walii wajjin dabarsine waaqeffannaa gaarii dubbii Waaqayyoo yeroo itti walii wajjin dhageenyu yeroo gaarii ture. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoonni Egeree Miidiyaa bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u maqaan koo Dabalaa Dhugumaan jedhama. As biyya kana kan inni dhufe 2020 ji'a jalqabaa irratti dhufe har'ammoo sagantaan as waan jiruuf hirmaattuu sagantaa kanaa ta'een bakka kana dhufee jira. Thank you isin jechuun barbaadaan. Ani maqaan koo Girmaa Callaa Daaqaan jedhama. Durataa boordii waldaa warra misyoonota wangeelaa Lutheran Oromooti. Oromo Evangelical Lutheran Mission Society. Bara 2012 jalqabne. Ergasii as Waaqayyoo waldaa 24 nu eebbise. Hojii gurguddaa hojjechaa jira. Guyyaa har'aatti illee Waaqayyoo waldaa Sacramento haaraa godhee uumee hojii jalqabanii jiru. Isa kanaafis Waaqayyoon guddaa galateeffanna. As Kansas City jirra. Waldaa Lutheran Oromoo warra wangeelaa Kansas City wajjiniini Waaqayyo guddaa nu eebbisaa jira. Raajota gurguddaa kaasee sagalee Waaqayyoo warra fidan faarfattoota warra akka Warraaqaa fa'aa luba keenya akka luba Lammii fa'aa kaasee Waaqayyo hojii gurguddaa hojjechaa jira. Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Inni kuni hojii Waaqayyoo naannoo kanatti godhaa jirudha. Keessattuu iyyuu immoo ani kanuma carraa kanatti dhimma ba'ee dhaamsin dhaamuu barbaadu. Waldoonni lafa jiran hundumaati tokkummaadhaan hojii Waaqayyoo keessumaa baricha dhumaa keessatti hojii isaan nurraa eegamu dorgommii keenya isa Waaqayyootti nu waame sana dorgomnee wal'aansoo sana akka dabarruu fi waldaan akka alerti ta'uun barbaada. Bakka jirru hundumaatti competitionii miti manni Waaqayyoo hojiin Waaqayyoo hunduma keenyatti waame Waaqayyo. Waldaa hundumaan isa kanarratti tokkummaadhaan jaalalaan nagaadhaan walii wajjiniini akka hojii Waaqayyootti nu waame kana dorgommii keenya finnee akka mana keenya isa barbaraa deemnuufanii dhaamsa dabarsuu barbaada. Obboleessa kootis Waaqayyo si haa eebbisu fayyaa ta'e jechuun barbaada. Ulfaadhu. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u bakka jirtan hundumaatti obboloonni gama kanaan hordofutti jirtan maqaan koo Biiniyaam Mul'ataan jedhama. Kanan waaqeffadhu waldaa warra wangeelaa Kansas City keessa kan jiru itti gaafatamni kooti koree jaarsolee keessa jira. Keessumoota iddoo addaatii afeeruudhaan luba Lammii Kaanaadaarraa obboleessa keenya faarfataa Warraaqaa Portland Oregon afeeruudhaan eebba Waaqayyoo nuuf ergee obboloota keenya wajjiniin hirmaachuutti jirra. Ani luba Abdii Magarsaa Salbaanaan jedhama. Kanan jiraadhu Kansas City Missouri jedhamudha. Waldaan keessatti waaqeffadhu Christ Lutheran Churchidha. Waldaan keenya immoo kan isheen ittiin beekamtu waldaan afaan Oromoo kuni Oromo Evangelical Lutheran Church jedhameetu beekama.
Egaa iddoo kanatti guyyaa har'aa kana gaafa jimaata kaasee hamma har'aatti konfiraansii guddaa qopheessinee konfiraansii sanarra jirra. Egaa Waaqayyo baay'ee nu eebbisaa jira. Tajaajiltoota illee iddoo adda garaatii waamnee Minisootaadhaa worshiipii Minisootaa akkasumas immoo Poortulaandii Kaanaadaadhaas waamnee baay'ee Waaqayyo nu eebbise. Kanarra jirra tajaajiltoota waan duwwaatu ta'in namoota hundumaas immoo gara tajaajila kanaatti akka isaan dhufanii ayyaana Waaqayyoo hirmaataniif afeerree turre jechuudha. Egaa hunduma keessaniif ayyaanni Waaqayyoo baatu egeree miidiyaadhaanis immoo Waaqayyoo isin haa eebbisu ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jenna. Kana caalaa ulfinni Waaqayyoo kan isinii mul'atuuf kan isirratti argame haa ta'u. Ameen.